Nu hordofaa har'a waa addaa tokko isin agarsiisuuf jirra. Egaa Oromoo sheer gochuudhaan immoo walaa deeggaru. Fayyaa keessanii eenyu jedhaman? Eenyu jedhamtu? Andama Caaltuu Ali. Caaltuu? Ali. Kenuu keessoo ammoo. Jirti kookii urjii jedhamti jechuudha. Sagantaa bareedaa kana isin kan qopheesse ishiidha. Sirriitti eebbisame buleetti kanan. Waan akkanaan taa'attanii yaaddanii? Yaaddanii? Egaa kun egaa sagantaa keessanii gammachuu keessanii lidatii qabdii guyyaa dhaloota ishii sababeeffachuudhaan ofishii qofa osoo hin ta'in siniifillee kabajamuu qaba jechuudhaan ayyaana kana mee maal jettuun ishiidhaan? Waaqayyo isaa eebbisu. Sirriitti eebbisaa. Sirriitti eebbisaa. Waaqayyo isaa eebbisu. Addaniitu. Akkaawuntii qabdu. Akkaawuntii qabdu. Buukii baankii baafattaniittu. Hin qabdanii. Lakkoofsa bilbilaa. Marka silkii moo ka baankii? Silkii. Silkii kaya ni jira moo maqaaliin beeku. Lakkoofsa isaa hin beektanii? Ni beekanii. Barki kee maal si ta'e kun waggaa meeqa ta'eera? Gaafa ijoollee gaafa xiqqeenyatti. Ijoollummaa irraa akkanas hin ta'e? Maal irraa ka'e? Waaqayyo kana. Hin beekne isin sababa isaa jechuudha. Hin beekan. Haa ta'u haalli jireenya keessanii mee akkamii maal sin rakkisa yeroo hunda mana keessatti? Waan rakkisu waan ijoollee waan nyaataa na waan timirti beetii. Ijoolleen barachaa jiru? Bara hin baranne hin seenne. Barumsa hin galle amma yoona? Keejii hin galle? Hojii qabdu isin? Hojiin qaban. Homaayyuu? Beeta kiristaanaan ta'a. Beeta kiristaana ta'isaniitu waan namni achi isinii kennan ijoollee jiraachisaa jirtu. Mana kiraa wajjin isinii kaffala? Bakka waan wanti hojjedhe maali? Beeta kiristaana taa'ee 600 kun. Manni kiraa? Egaa namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan haadha kana ilaalaa. Obboleettii keenya kookii urjii kan jedhamtu sagantaa bareedaa kana kan qopheessee fi haala kanaan guyyaa har'aa kana kabajaa fi jirru. Mana kana 600 kaffalu. Mana kana ilaalaa waan fakkaatu jechuudha. Mana kanatti 600 kaffalu. Ijoollee kana jiraachisu hojii hin qabanii. Ijoolleen barachaa hin jirtu. Dabalata immoo hojiillee hin qabanii kan isaan jiraatan bataskaana fuuldura taa'uudhaan namoonni amma isaan gargaaran irraa walitti qabanii mana kiraa kana kaffalanii ijoollee kana jiraachisaa jiru. Namoonni gargaaruu barbaadan akkaawuntii hin qabnu jechaa jiru. Bilbila isaanii asirran isiniif kaa'a jechuudha. Bifa ittiin gargaaruu dandeessaniin immoo karaa keessaan dubbistanii haala jiruun utuu akkaawuntii qabaatanii kallattiidhaan akkaawuntii keessan irratti akka isinii galu taasisna. Ati mana baankii deemiti suura lama qabu maqaa keetiin baasishi.
Sambooda namni baay'een akkuma nuti irra dhufnee kana sii goone namni baay'een akka ati rakkina kee keessaa baatu namni baay'ee si gargaara. Buukii baankii kee irratti qarshii si gashaacha. Egaa bifa kanaatiin haadha kana jajjabeessuun barbaachisaadha. Ijoolleen kun boru guddatanii biyya kanaaf wabii biyyaa ta'uu danda'u. Nama gargaaruu danda'u. Nama gargaaruudhaaf immoo nama ta'uun gahaadha waan ta'eef egaa obboleettiin keenya kana yaaduudhaan ayyaana dhaloota ishii waa adda addaatiin dabarsuu ni dandeessi. Garuu gammachuun kana caalu hin jiru. Nama dadhabaa nama rakkataan gargaara jettee bifa kanaan ayyaana kana kabajaafii jirra. Egaa baay'ee gammannee jirra nutillee isaanillee gammadanii jiru. Waan jette yoo jiraate carraa isinii kenna. Waan ani amma waan inni rakkise waan ijoolleeti. Mana keessaas waan akka hin qabu. Duraan hojjetu ture hojii sanis narra dhaabanii bakka waan ijoollee nyaachisuun dhabee bakka beeta kiristaana bahee bakka. Akkuma dhageessan egaa duraan hojii hojjechaa akka turan amma hojiin irraa dhaabbatee ijoollee kana jiraachisuudhaaf dirqama gara kadhaatti galaniiru jechuudha. Haadha kana immoo egaa jajjabeessuun barbaachisaadha. Obboleessi asitti argitan kun egaa ollaadha sin. Garuu waan isaan baay'ee tokko natti tolee mucaanii bajaajiidhaan gaaf tokko irratti natti dhuftee mana isaaniin beektaa innaan nan beekan jedhanii akkuma isaan jedhan kana beeta kiristaanee fuuldura taa'u. Kazzaa isa bajaajii san qabadhee waa dhadhee manni isaanii kan hidhee ittime. Kazzaan booddee immoo inni sin hordofee sinittime. Har'as immoo kalechas na hordofee mucaan kun bakka hidheetti goddanyaa isaa kanarree fidatee goddanyaa kee kanarree fidatee mana isaanii kana dhufee ilaalee isaan booddee sin dhuftanii har'a baay'ee tokko nirreen itti gammade baay'ee tokko eebbifamaadha. Nama lammiidha. Yaadu akkanatti taa'aadha. Baay'ee tokko itti gammadee karaa irratti argee mucaan isaa itti agarsiisee mucaan kun immoo deebi'ee sin itti agarsiisee kan itti gammadeen jirarreedhaan irree kun amma humna kiyyaatti sin bira dhaabbadheen sin tabaabbaree sin hordofee jechuu kiyyaa baay'ee tokko kabajamaa eebbifamaa sin baay'ee tokko. Hordoftoota dhangaa lubbuu fi guyyaa irraa gaa magaalaa Bishooftuuti kan jirru. Obboleettiin keenya kun gaa rakkina hedduu keessa kan jirtu akkasumas daa'ima qabdi. Qaama miidhamtuudha hojjechuu hin dandeessu. Yeroo ammaa kana immoo nama qaamni isaallee miidhamee hojii hin dandeenye miti. Inni hojjechaa jiruufillee hammam akka jireenya ulfaataa ta'u egaa namni ni beeka. Kanaaf guyyaa irraa obboleettiin keenya haala kanaan sagantaa kana qopheessitee isaan haala kanaan gargaaru kee Waaqayyo kana kan inni jaalatu. Guyyaa dhufaatii isaati egaa gooftaan keenya amantaa keenya miti kan nu gaafatu. Beelee na baasteettaa dheebuu na baasteettaa rakkadhee na gaafatteettaa dhukkubsadhee na gaafatteettaadha. Kan ammoo raawwachaa jirta Waaqayyo umurii siif haa dabalu. Akkasumas egaa obboleessi keenya magaalaa Adamaarraa dhufuun haala kanaan wantoota kana qindeessee haala kanaan egaa nama gaafachuu waan guddaadha. Galatoomin jedha. Kanaaf egaa anis naannoodhuma isheen jirtu kana wal beekuu dhabuudha malee. Kanaafiyyuu nama baay'ee gargaaramuu qabdudha. Ollotoo seentanii mana isaaniillee ilaaltanii waan baay'eetu isaan hanqata. Waan baay'eetu isaan rakkisa. Kanaafiyyuu egaa rakkina kana keessa akka bahaniif immoo hundumti keessan sheer godhaa. Viidiyoo kana sheer godhaa. Namoonni baay'een gargaaruu danda'u. Namoota baay'ee biraan gahaa. Egaa bara jireenya keenya keessatti waan gaarii haa hojjennu. Bakka kanaa isaan haa kaasnu. Ijoolleen kun barachuu barbaadu. Barumsa kana barachuu qabu dirqamadha. Akkuma obboloota keenya akkuma nama biraatiif yaaddan obboloota keessaniif ijoollee keessaniif yaaddaniif egaa ijoolleen kunis barachuu qabu. Boru baratanii nama biyya kana jijjiiruu ta'uu danda'u waan ta'eef egaa bira dhaabbachuu qabna. Isiniin jechuun barbaada. Adaraa viidiyoo kana sheer godhaa. Yoo hin danda'ama ta'e akkaawuntii ishiin yoo baafatte hundumti keessan akkaawuntii ishii irratti akka gashitaniif taasisna. Yoo ta'uu dide immoo barsiisaan keenya jiru karaa isaanii haala mijeessaan siniin jedha. Egaa galatooma. Barsiisaan keenyis galatooma. Obboleettiin keenyis namoonni asitti argamtan hundumti keessanuu guddaa isaa galatoomaan jedha. Galatooma ulfaadhaa viidiyoo sheer nuuf godha. Waan biraa yoo dadhabdan viidiyoo sheer nuuf godha. Galatooma. Naguma. Fayyaa keessanii? Naguma. Naguma jirtu? Naguma. Fayyaa keessanii? Maal taatan? Dhukkuba. Maali? Ijaas. Miilas. Ija sin dhukkubaa? Waan akka bakka danda'een bahu ija na kallalee. Gadi hin bahu. Mucayyoo matanatu digatu Beesi. Bakka xeenaan qabu maniiliki asinis deeme. Iji na dide homa. Ijatti sin erguu dide? Iji lalla. Amma waan tokko maaltu sin barbaachisa? Wanti sin rakkisu maaltu jira? Maali gaa wanni nyaatatis nama rakkisa garuu. Wannan tulluu rakkoodha. Saamunaallee rakkoodha.
waaqayyoon isin haa fayyisu. Kookii urjii kan jedhamtu obboleettiin keenya tokko biyya alaa jirti. Guyyaa har'aa ayyaana yaadannoo dhaloota ishii kabajatti. Kana wal qabsiisuudhaatiin namoota adda addaa gargaaraa turte. Isinis immoo eebbiku sinaa qaqqabu jetteeti ergite. Eebbi isaanii. Rabbi haa qarqaaru. Amiin. Rabbi haa qarqaaru. Eebbi isaanii. Isinis fayyanaa ta'a. Amiin. Fayyaa nagaa ishiidhaa kenna. Amiin. Biyya ormaa jirti. Biyya ormaa jirti. Nagumaan biyyaan Itoophiyaa akkasiin ta'aa godhu. Biyya keenyas fayyaa godhu. Amiin. Akkaantii qabdu? Akkaantii qabdu? Hin qabu kan ishiiti. Eessi mee nutti himaa akkaantii isaa keessan? Akkaantii keessan lakkoofsa akkaantii? 140 Eeshi 1000 33 33 18 18 97 97 57 57 dha. Maqaan eenyudha? Elsaabeet Mangistuu. Elsaabeet Mangistuu jedhamu. Micoo keessan ishii? Ishi biraan jiraanu. Iyyeen ishii irratti namoonni gargaaruu barbaadan haadha kana gargaaruu ni dandeessu. Lakkoofsa bilbilaa 09 29 10 27 18 70 dha. Bilbiltanii haadha kana jajjabeessuu dandeessu. Hayyoo waaqayyo isin haa maaru. Waaqayyo isin haa fayyisu. Waaqayyoon isin fayyanaa godhu. Amiin. Amiin. Waaqayyo siree kanarraa fayyinaan isin haa gahu.